Yooyaa isaniin jecha booranii jilli guddaa qaba. Jilli kun inni waggaa 8 kan dhufu yoo ta'u, jilli guddaan booranaa kan beekamu yeroo gubbisaa, yeroo jilaa fi yeroo abbootiin gadaa baallee walirraa fuudhanu. Yeroo baallee harkaa fuudhan kun waggaa 8 kan ta'u waan ta'eef warroonni biyya alaa fi biyya keessa jirtan guyyaa gammachuu kan dhuftanii akka nu waliin qoodatanidha. Dikkaa guddaan jedhu aadaaf seeraa biraa nama badii qabu dhiifama gaafata. Onneen koo qulqulluus ammas yaadateedha. Warroonni gaafa bonaa gaafa akka tasaa deeggarsaan uummata keenya booranaa kan bira dhuftan har'a dammoo guyyaan gammachuu waggaa 8 baallaa walirraa fuudhanii kanaafu akka dhuftanii nooliini gammachuu kan affeeramtadha. Akka tasaa warroonni yuunivarsiitiitti biyya alaatti dhuftanii yookiin booran yoom dubbisuu feena dammoo laf booranaa yoom dhufnee gammachuu irratti hirmaachuu feetanittanii karoorfatanii turtan guyyaan baalli walirraa fuudhanii gurraan dhala keessa waan ta'eef namoonni kamiyyuun namoonni uummata biyyittii addunyaa kanarra jirtan guyyaa gammachuu booranii qabu kan baalli walirraa harkaa fuudhan akka dhuftanii nooliin qoodattanii baalli kan gaafa gadaan abbootiin gadaa walirraa fuudhan akka gammachuu guddaa waan ta'eef namni kamiyyuun irratti hirmaatee yookiin dammoo affeeree walitti dhufanii eebbifatanii gammachuudhaan kan milkii kan kaayoo kan dammoo ameenya darbeef dhiifamaa fuulduraaf dammoo kaayoo ifaaf walii ta'u kan jedhuuf waan ta'eef namoonni kamiin godina booranaa dhuftanii guyyaa jila kan akka nu waliin dhuftanidha. Koottaa nu waliin bashannanaa isaniin jedha. Keessattuu artistootni bebeekamoo osoo maqaa dha'ee illee keessaan baan gaafa kaleessa deeggartaa as dhuftanii godina booranaa kan laaltan guyyaa gammachuu kallee akka isaan dhuftanii nu bira dhaabattanidha. Angama kiyyaan koota booran yaabelloo aanaa gar 13 of jalaa qabna godina gar 2 of jalaa qabna. Kanaafuu koota mee gama keenya kana koota gammachuu keenya kan nooliin qoodadhaadha. Anis akka kootitti isan affeeruudhaan yookiin dammoo kabajaan koota yooyaa isaniif jechuun abdii qaba. Ammallee irra deebi'ee yooyaadha. Koota guyyaa abbootiin gadaa baalli walirraa fuutu waggaa 8 kan qabatu waa waggaa 8 eegan har'a affeerraaf isaa yaammannee jirra. Warroonni kamiyyuu namoonni kamiyyuu kan biyya kee jirtaniif kan biyya ala kee jirtan kan dhalata godin boorana taatanii dhalata sabaaf saba kamiyyuu taatanii gosaaf gos hin gaafatu sabaaf sab hin gaafatu inni kamiyyuu irratti hirmaatee guyyaa gammachuu kan dhufee nooliin qoodachuu isaniin jedha. Koottaa nooliin gammachuu keenya kan isan qoodadhaadha yooyaadha. Ani maqaan koo Taamiraat Ogeneedha. Godina naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessa magaalaa Yaabelloo keessa jira. Koota nu waliin gammachuu keenya kan isan irraa hirmaadhaadha. Warroonni dammoo akka tasaa godina Booranaa dhalatanii biyya alaa jirtan yookiin dammoo carra kanaan biyyatti galuuf dhuftanii ayyaana maatii waliin kabajuu barbaadan guyyaa kan akka dhuftanii nu bira dhaabattan isaniin jedha. Galatooma yooyaa ammallee koota isaniin jedha.